Tan kan bakka hojiititti rakkachaa turtan kan mallaqa keessan arabni isinii kennuu diddee yeroon irra isin jalaa dabraa ture kan mallaqni keessan isinii kafalamuu didee faa dararamaa turtan kan arabni keessan mallaqa isin dhoorgattee yeroo baay'ee siqaayii argaa turtan unkaan dassalaachuu baga gammaddan ministeerri alaa Su'uud Arabiyaa guyyaa irraa ifa godhee jira. Ummanni keenya akkuma dhageessanii obboloota koo baga gammaddanii kun immoo obeektanii dhugaadha sobaa miti mootummaadha kan maxxansee jechuudha barreeffama maxxansee Saawud Arabiyaatti ijoolleen ala hojjetan gara seera qabeessan deemanii biyya san keessatti hojii dhuunfaa isaanii banatanii hojjechuudhaaf mirga qabu kan jedhu barreessee jira yookaan immoo waliigalteen kuni taa'amee jira jechuudha. Shamarka fuunee hordoftoota kabajamtoota ta'an YouTube galchee irratti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii faa baay'atu jecha egaa dhageessanii wanti jechuu barbaadisanii gala jedhee yaada barreeffamaan kan maxxansanii jechuudha. Namoonni seera qabeessan dura beektanii waraqata warreen warra seera qabeessa hin taane Saawud Arabiyaa keessatti baay'ee rakkataa akkasumas immoo amma yeroo ammaa kanatti waraqata baafatanii yookiin immoo seera qabeessa ta'anii achi keessa jiraatanii akkuma Dubaay kanatti jechuudha hojii dhuunfaa banatanii hojjechuun hin danda'amaa jedhee mootummaan waliigaltee mallatteessisaa kan jedhudha. Kanaafiyyuu warreen immoo ijoolleen haaraa nama dhuftanis kanaafan dallaalarraa hin deeminaa jira. Maal jedheetti ibsa baasiseetanii mootummaan warroota seera qabeessan Saawud Arabiyaatiin ijoolluma mana kontiraatayyuu mana kontiraataa hojjetaniif qarshii damoosni dabalamuufii qaba dabalataanii kan jedhudha. Egaa isaanuyyuu warreen seera qabeessa ta'e jechuudha. Isaan ofuma isaaniif beekanii sinii dabalu jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu seera qabeessa warri seera qabeessan dhuftan seera qabeessan jirtu ta'e qarshiin keessan siniif dabalama damoosni keessan siniif dabalama jechuudha. Kuni waan lama kan mootummaan ibsa baasee jechuudha. Warra seera qabeessan gara mootummaatiin dhufe qofaadha beektanii kun immoo namoonni gara seera qabeessa hin dhufne akkasuma dallaalarraan akkuma ammaa kana rakkachaa jiru namoonni akkanaa kuni damoosni hin dabalamuuf warroota seera qabeessa ta'e qofaadha kan damoosni hin dabalamuufi jechuudha. Akkasuma karaa mootummaatiin gara seera qabeessan dhufan damoosni akka dabalamuuf jedhameeti jira. Waan kun immoo barreeffamaan kan sinii gala jedhee yaada obboloota kooyii egaa kun mootummaatu ibsa baasee akkuma dhageessan jechuudha. Sagaleen isaan dhiiraa waan ta'eef gabaabsee anumti siniif dubbadha jedheetanii waan akkasiitii baga gammaddanii siniin jira dhugaa dubbachuuf waan guddaan beektanii qarshii gaarii dhugaa dubbachuuf biyya san keessatti garuu qarshiin isaa gaariidha. Yaa ta'u malee qarshiin amma fakkeenyaaf warri seera qabanii biyya san keessatti hin sodaatu ni beektu biyya Saawud Arabiyaa san keessatti hin sodaatu akka biyya kana akka Dubaay kanaatti keessa jedhanii deddeemanii akka barbaadanitti keessa eenyu jechuun hin danda'amu. Oromii waraqata qabu yoo beekan isaatti keechan ture waan ta'eef kanaafiyyuu amma ID illee paaspoortiin illee waan hundumtuyyuu warreen guutan jechuudha. Akkuma biyya kanaatti amma fakkeenyaaf Dubaay kanaatti ijoolleen baay'inaan hin hojjisiifatu jechuudha. Warri seera qabeessa hin jirre amma fakkeenyaaf Saawudii keessatti paaspoortii onlaayinii bilbiluma keessanii baafachuu dandeessu ni beektu yaada kana bilbiluma keessanii kan duraanii san beektan taanaan namoonni baasee biyya raawusanii baasanii asitti Saawudiitti sinii erguun hin danda'amne beektu namni keessanii waan akkana kana information hin qabdu jedhee yaada. Warreen paaspoortii hin qabne warreen ID hin qabne waan akkana kana sirreeffattanii hojii dhuunfaa keessanii akkasumas mana hojii ta'e qarshii gahaadhaan qarshii bareedaadhaan hojjetan waggaa 2 waggaa 3 hojjetan qarshii gahaan kaffalame taanaan waggaa baay'ee nama lakkoofsisu jechuudha. Sinii galee kanaafuu ni beektu hundumti keessanuu namni waggaa 18 waggaa 12 waggaa 15 taa'ee ni jiraachi keessa maaliif qarshii xiqqoo waan taateef qarshii gadaana waan taateef dhugaa dubbachuuf
abalushu waggaa meeqa tamateechee akkana waggaa meeqa waggaa 13 kin birriin xiqqoo turte. Sun galee hawwalaan irraa akka ammaa kanatti baay'inaan hin jiru jechuudha Saawudii keessa yeroo dura. Anu baankiirraa nan ergaa ture. Durii ishee xiqqoodha waggaa meeqa hojjette wanti ishee sii bittu lafuma sii bitti malee waan sii bittu hin qabdu. Yeroo makee guddaa nuyeetu hundumti keessan waan illee bira darbe waan ta'eef waan akkana. Kanaaf seera qabeessa dhuftee waggaa 2-3 hojjette of jijjiiruu yookiin immoo gara keetti deebitee gara dhuunfaa keetti deebitee hojii dhuunfaa keetti hojjechuu birrii sana harkatti qabattee jechuudha. Bi'aansi namni tokko beektanii yaadni isaa guddaadha, jijjiirama barbaada, akkasumas immoo baqa manuma madaamii keessatti quuxee jiraachuu hin barbaadu. Gidduma waan taateef malee namni hojii dhuunfaa ofii yoo banate suuqii takka banate mana sanii ba'ee fataa jedhee jiraachuu barbaada. Hundumti keenya ni barbaanna jechuudha waan akkana. Garuu immoo qarshiin xiqqoo waan taateef alattis ba'uu waan hin barbaanneef kaffalteenis waan argisiif hin dheeratni waan baqa ittiin piroosasii kana guutuu waan hin qabneef dhufteetu mateecha mana dadaamii keessa jechuudha. Gaarii fi yaraas argaa. Kanaafiyyuu amma damoosni kun dabalamee waan gaariidha jedhee yaada dhugaa dubbachuuf damoosni kun gaafa dabalamee damoosni kun baay'atee gaafa xiqqoo ishii namaa dabalamee waan beektanii oguma lamaayyuu yookiin immoo bakkuma jirannutti iyyuu dhugaa dubbachuuf jireenya uummachuun hin danda'ama. Maaliif amma ta'e Itoophiyaa fooyya'insi biyyuma Arabaa kana wayya. Siif mijatee suuqii takkaayyuu banattee bakka jirtu sanitti dhugaa dubbachuuf baqa waan maatii keetis ta'u ijoollee keetis ta'u biyyatti gargaara asitti hojii bareeda hojjetta. Siqii tokko malee jechuudha. Gaafa ID kee qabaattee waraqata kee gara seera qabeessan teesse baqa akka barbaaddetti hojjetta. Biyya keessatti suuqii tokko banattee maaltu jira? Gibiratu jira. Baqa waan sammuutu si zoora jechuudha biyya keenya keessatti har'a dhugaa dubbachuuf suuquma xiqqishuu banattee hojjechuudhaaf. Bi'aansi waggaa tokko keessatti kan waggaa takka sanuyyuu waan irraa argatte san hunda gibira kaffaltaa jechuudha. Yeroo kana immoo maaltu si dhagama? Maalan argadhaa? Baqa xaaree bichaa harka duwwaan ta'a. Waan jettu tokko beektee sammuu kee keessa si dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti argasiit waan hunda xiinxalee waan hin laaleef ani keessa tokko biyya Arabaa kanaaf maaliif biyya keenya keessattis yaa hojjechuun biyya keenya keessatti galee hojjechuun waan jiru ta'e garuu immoo hojjettee gaafa mootummaadhaaf kennitu garbichuu fi baqa siibsiisa biyyuma san siibsiisa jechuudha. Akka kiyyaatti ani qarshii baay'eedhaan walitti kuufadhe biyya kana keessatti suuqii tokko banadhee yookiin immoo baqa waan gaarii tokko hojjechuu baqa kaayyoo kiyya hawwii kiyyallee dhugaa dubbachuuf sanii galee waan akkasiiti. Namoonni amma oduu argitan ijoolleen amma beeksanii suuqii tokko galanii gaafa suuqii tokko banatanii ogguma takka ogguma lama hojjetanii harka duwwaa ta'u. Maaliif kan hojjettee walitti kuufatte san gisee takkitteetti 200,000 sirraa fuudhaa jechuudha mootummaan gibira suuqii san ilaala. Qarshiin amma aan hojjette san difinii gara mootummaatti kaffalta. Yeroo kana immoo si ammaarraa jechuudha jireenya dhugaa dubbachuuf. Oduu akka biyya Arabaa kana taa'ee waan hunduu si mijatee maaltu biyya ofii jibba? Biyya ofii keessatti akka barbaaddetti beeloftus maal jettus osoo waan akkanaa kun jiraachuu. Akkana wanti jiru kanaaf namni biyya ofii jibbee miti. Namni biyya ofii akkanatti hin jibbu. Beektanii waan hunda argee xiinxalee gaafa ilaaltee asiif ilaaltee hojii tokko uumattee hojii san gaafa si jalaa tabalashichan gaafa si jalaa gadi buusan sitti dhagama aamileen keessi cabaa jechuudha. Kanaaf namoonni tokko warroonni baqa biyya Itoophiyaa sanii keessaa ba'anii gara biyya Arabaatti jijjiiramu ijoolleen Dubaay kana keessatti dhufanii dhugaa dubbachuuf ijoollee Saawudiidhaa galanii Itoophiyaatti kasaaranii Dubaay kanatti dhugaa dubbachuuf amma ta'e baqa sirriitti guddatanii mana moobaayilii banatanii suuqii banatanii maal jedhe fataadhaan jiraatu jechuudha. Sinii galee kanaaf hin jiru namoonni akkasii ni jira yoo argitan ta'e jechuudha. Akka kiyyaatti inni akkasii namni biyya ofii jaalatee hin jibbu. Kanaafuu odoo ta'es
iyyattisaatu maastaatu biyyummoo fi wayya garummoo intaan na wana kasinin jedha turtii gaarii qabaadha nagaa naa tura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti